Kun raadiyoo bilisummaati. Raadiyoon bilisummaa torbaanitti guyyaa sadii karaa marsaa intarneetii kan isiniif tamsaafamu kunoo amma jalqaba. Kun raadiyoo bilisummaati. Akka mooltan oduu isaati kanaaf qabnu sinageessaa annaabasaa waqjiraati. Oromiyaa guutuu keessatti hidhaan akka haaraatti jalqabamuusaa oduun Oromiyaarraa nu gahaa jiru hubachiiseera. Yeroo ammaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa kan jiru OPDO yookaan immoo maqaa haaraa ODEPA jedhee kan beekamu jaarmiyaan siyaasaa ilmaan Oromoo sabboontota ta'an qabee hidhuutti fufeera. Oromiyaa guutuu keessatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartoonni fi mararfitoonni dhaabichaa marti hidhamaa jiru. Oduun gara Wallisoorraa nu ga'e akka hubachiisutti guyyaa har'aa sabboontonni Oromoo 5 hidhamaniiru. Isaan keessaa dargaggoon Oromoo dhiyeenya kana hidhaadhaa ba'ee akka keessatti argamu beekameera. Akkasumas Oromiyaa gara kibbaa lixaatti kan argamu Bunnoo Baddalloo keessaas ilmaan Oromoo hidhamaa akka jiran beekameera. Oromiyaa giddu galaa keessaas akkasumas Oromiyaa gara lixaa fi kaabaa keessaa ilmaan Oromoo hidhamaa jiru. Akkasumas bifa haaraatiin adda bilisummaa Oromoo akka balaaleffataniif humnoonni mootummaan qacaree fi maallaqaan bite hiriira adda addaa gaggeessaa jiru. Humnoonni kun fuula isaanii dhofkatanii hiriira kan baan lakkoofsa isaanii hedduu xiqqoo kan ta'e ta'urrayyuu alaabaa OPDO fi akkasumas alaabaa Habashaa qabatanii ba'aa jiru. Dhaadannoo adda addaa kan isaan hin beekne barreessanii akkatti kennaa jiran illee beekameera. Bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa kibbaattis guyyaa boruu hiriira akka ba'amu labsamaa akka jiru beekameera. Dabballoon OPDO Booranatti argaman akka himaa jiranitti ilmaan Oromoo hiriira boruu irratti hin argamne abaawoo ta'uudhaan hidhamu jedhanii doorsisaa jiru. Haa ta'uti sabboontonni akka dhaamanitti hidhaan kamiyyuu jiraate eenyummaa ofii jijjiiruun barbaachisaa miti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Bahaa keessa socho'uu tarkaanfii adda addaa fudhachaa akka jiru beeksiseera. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Bahaa Magarsaa Lammii akka nu ibsetti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf qabsoo jabaatti jira. Kuni kaleessallee gaafa milikirraa artaatitti naannolee Oromiyaa kana adda durummaan ka keessa akka wabbeessumaatti achi ta'anii bulchaa ture Oromumaa jedhanii jechuun Oromuma ture jechuudha. Kanoo jenne kabarbaadanuu angoo miti. Barcumaa wal jijjiiruu miti. Jijjiiraa barcumaa adoontaan jijjiirama hundee. Ka Oromoon seeraa fi heera mataa isaa biyya isaa baafatee akkasi biyya isaa hoogganuu jechuudha barbaadan. Malee nama tokko fuudhee achi godhuu miti. Yookiin immoo kun abbaa feetele ta'uu fuudhee addeessaa nama tokko godhachuu miti. Jijjiirama hundee jijjiirama biyyaaf barbaadan. Humnoonni keessaaf alaan shira adda addaa hojjetan heddummaatan illee waraanni bilisummaa Oromoo abdii isaa kan ta'e uummata Oromoo qabate kaayyoo Oromoo milkeessuuf hojiitti jira. Shira OPDO fi deeggartoonni isaanii akkasumas kanneen maallaqaan bitaman yeroo adda addaa gaggeessaa jiran ciraa akka jiran illee Jaal Magarsaan hubachiiseera. Keessumaa biyya Ameerikaa, biyya Awurooppaa fi biyyoota adda addaa ta'anii OPDO fi wayyaaneedhaaf bitanamtuu ta'uu isaanii kan ibsan ammallee gocha kanarraa akka dhaabbatan Jaal Magarsaan dhaameera. Namoonni kun yeroo adda addaa mormitoota fakkaatanii odeeffannoo kijibaa labsaa akka turan kan ibsa Jaal Magarsaan ammas sabboontotaa fi qabsaa'ota Oromoo godina Gujii Bahaa keessa jiran maqaa balleessuutti akka jiran himaniiru. Addi bilisummaa Oromoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo qulqulluu akka qabu kan ibsa Jaal Magarsaan yeroo kamiyyuu addi bilisummaa Oromoo aantummaansaa uummata Oromooti. Shiras sodaachisaa fi olola kamiifiyyuu hin jilbeeffatu. Akka Jaal Magarsaan ibsetti kaayyoon adda bilisummaa Oromoos ta'e waraana bilisummaa Oromoo kan milkaa'us ta'e qabsoon kan dhaabbatu gaafa uummati Oromoo hireesaa ofiin murteeffate. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura.
namu biyya qaba biyyi sabbaa qaba abbaan biyya isaa takkamii mirga dhaba namu biyya qaba biyyi sabbaa qaba abbaan biyya isaa takkamii mirga dhaba jettee nurraa kaasuu farqoota gabrummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa nuuf eegalte daandii qabsoo bilisummaa gabrummaan umurii dheereffattus nurraa hafuura keen waboo jabaanneetu jirra wabookoo ibsituu koo urjii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari ibsituu koo urjii abakkalcha barii wabookeef kan ormaa ifti gargari ifiitii angayii oromiyaa walgayii gaara meeqa baatee boolla meeqa buute hundee gabroonfataa gootummaa keerraafte dukkanni gabrummaa wanjoon abbaa irrummaa waboo abdii sabaa sumaan turuuramaa waboo abdii sabaa sumaan turuuramaa jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo abdii bilisummaa wabii bilisummaa abdii bilisummaa wabii bilisummaa ol baasifaa jikee maattakkal gubbaatti addunyaa na beekuu atabba biyyatti ol baasifaa jikee walloo firaayyatti daangaa kee daangessi atabba biyyatti ol baasifaa jikee moyyaalee gubbaatti daangaa kee daangessi atabba biyyatti hangafticha qabsoo abbaa qirroof karree uli urga ormaa gaharraan barree qirroof karree uli urga ormaa gaharraan barree wabuutti baanee abaa'uutti baanee wabuutti baanee abaa'uutti baanee jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo jirtaaf jirra baa'oo nuuf jira du'a bookoo abdii bilisummaa wabii bilisummaa abdii bilisummaa wabii bilisummaa jalnadi gammada siif jiraan dhabame kan qabu saamame hedduu tajjeefame inni kan lubbuudhaan harka miila dhabe inni kan qaama safkaana gartuu dhabe awwaalchallee dhabde allaattiin si nyaattu gola onnee kooti homtuu si mbaafatu eltettanu baasuuf waboo wanjoo diina jalaa baafadun jennee waboo wodhaame qawtaala imalli qabsoo kee waboo galmaa ga'uuf turuu abshir dhugaa kan kee namni haaluun jiru bosonatti galtee waboo ija mukaa nyaachaa kanoma chadiste daga burafacha
sitti hin hawwine muraati firaashii dinarraasa turte waboo hidhatte gilaashii baasii faajjii kee finfinnee gubbaatti Atkallacha qabsoo waboo faajjii ganamaati situ dhalee qeerroo waboo kan gabrummaan baanne goota sanyii leencaa wabuutti baane wabuutti baane abaahuutti baane wabuutti baane abaahuutti baane kun waltajjii dargaggoota waltajjii kanarratti qophiileen dhimma dargaggootaa irratti xiyyeeffatan adda addaa ni dhiyaatu kaayyoon qophichaas hubannaa fi hirmaannaa dargaggootaa guddisuudha waltajjii dargaggoota akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan dhiyaatu qophii dargaggootaati qophii dargaggootaa har'aa keessatti gahee dargaggoon Oromoo bakka adda addaatti keessaayyuu qabsoo Oromoo keessatti bahaa jiran kan irratti xiyyeeffate qophii qabannee dhiyaanneerra. Torbaan darbee akkuma yaadattan waraana bilisummaa Oromoo kan Gujii lixaa keessa socho'u waliin gaaffiif deebii goonee hojii isaan hojjetan haalatti jiran isiniif dhiyeessuun kan yaadatamu. Har'ammoo achuma ollaa kan ta'e Gujii ba'aa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromoo wajjin turtii goona. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii ba'aa keessa socho'u kaayyoo adda bilisummaa Oromoo milkeessuuf bosonatti seenee qabsoo olaanaa gaggeessaa jira. Haala kana akka nuuf ibsuuf ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaa godina Gujii ba'aa waliin turtii gooneerra. Gara gaaffiif deebii keenyarraa totonceen wallee aartii dargaggoon Oromoo lama hooggantoota siyaasaa Oromoo keessaayyuu kan ODP fi yeroo dhiyoo kana dabarsanii turanii sooshaal miidiyaa irra naanna'aa ture isiniif dhiyeessina. Dhaamsi wallee dargaggoota kana ergaa jabaa qabsaa'ota Oromoo akkasumas hooggantoota jaarmiyaa Oromoo keessumaa kanneen yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa bulchina ofiin jedhaniif kan dabarsuudha. Hiree akkas bareedaa kana dhabuun barbaachisaa kan taane kan dhaamsa jabaa of keessaa qabu wallee bareedaaf ergaa guddaa qabu kana booda gara gaaffiif deebiitti deebina. Wallee kana akka caqastaniin isin afeera. Me alama Dr. Biya Kagotu Me alama Dr. Biya Kagotu Me jalmaro kotu jedini tidami Me jalmaro kotu jedini tidami Itima me yada kesa marini Itima me yada kesa marini Gargarimban yo sambarena walini Gargarimban yo sambarena walini Ibididi ninu kabzize indama Ibididi ninu kabzize indama Waligala jalda udinu viwama Waligala jalda udinu viwama Madaunde hamba kapsoro mota Madaunde hamba kapsoro mota Waligala dina bariyosana mota